yaa walee yaa warra waliif galee maseena waliif qalee. Hindugu farsoon nagahee haraqee irratti michiin na dhahe jechuun uummata isaa biratti jaallatamummaa guddaa kan argate. Artistii qaxalee lafaa dhufaa sagalee kiloolee ajaa'ibaatiin onnee uummata hundaa keessatti jaallatamummaa guddaa kan argate jechuudha. Artistii isheetu itti aanaa wallee ajaa'ibaa qabatee dhufee jira jechuudha. Shantoleettii koo jechuun mata duree shantoleettii jedhuun wallee ajaa'ibaa kana qabatee dhufee jira jechuudha. Ragada ajaa'ibaa kana artistoonni Oromoo barana irreecha kanarratti danda'amuuf hin deeman jechuudha. Akkam jirtu daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha, viidiyoo yoo jaallattan like godha, akkasumallee hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf share gochuu hin dagatina. Akkuma beekamu gaa artistiin jaallatamaaf kabajamaan kun qaxalee amma lafaa dhufaa jiru jechuudha. Wallee ajaa'ibaa kana durallee jechuudha waa'ee haraqeetii fi waan adda addaa irraa sirbaa ture jechuudha. Haraqee irraa michiin na dhahe jechuun yeroo hedduu jechuudha namoonni akka qoosatti illee itti fayyadamaa turan jechuudha. Akkasumallee walaloo yeedaloo kanaa keessatti namoonni hedduun kan ittiin dinqisiifatan yaa warra waliif galee cooma waliif qale jechuun uummata isaa biratti jaallatamummaa guddaa kan argate artistii isheetu itti aanaa jechuudha. Wallee ajaa'ibaa qabatee dhufee jira jechuudha. Ammallee abdiin eegamaa jira jechuudha. Namoonni baay'een beeksisa adda addaa irratti hojjetaa jiran. Viidiyoon kunillee beeksisa wallee isheetu itti aanaati jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kan inni nuun dhaqqabuuf deemu jechuudha. Wanni hundinuu xumuramtee oodiyoon isaa xumuramee akkasumallee kilippiin isallee dadhabbii yeroo dheeraa booda jechuudha. Kilippii isallee xumuranii nuun ga'uuf deeman jechuudha. Kanaafuu daawwattootaaf kabajamtoota keenya akka inni gadi dhiifameen akkuma aadaa keenya jechuudha. Subscribe godhuun viidiyoo like godhuun baay'ee biyya keenya keessatti waan importantii ta'e tokkotu jira artistoota keenya yookaan wallee muuziqaa afaan Oromootiin wal qabatee jechuudha. Inni sun maali? Fakkeenyaaf akka warra adiitti jechuudha. Kanaa miti kan ilaalamu jechuudha wallee keessatti. Garuu biyya keenyatti wanti ilaalamu hangam takka viidiyoon kun view argate kan jedhamu konsartii ma tokkollee ta'u yookaan miidiyaa irratti illee affeeramuuf miidiyaa adda addaa irratti affeeramuuf konsartiin adda addaa qophaa'uuf jechuudha. Artistii san bira dhaabbatuu fi view hangamtu ilaalame namni hangam dinqisiifatee hangam namni accept godhe kan jedhamutu ilaalama jechuudha. So kanaafu jechuudha hanga dandeenyuun linkii isaa share waliif goone jechuudha. Miidiyaa qabnu hunda irratti share goone gargaaruu qabna jechuudha. Ani gaa yeroo hedduu kan isin beeksisu artistoota keessan borsaa keessanii baastanii hin gargaartan. Barri bara dijitaalawaati. Kanuma irra deebi'ee isinitti himan gurra keessaniif quba keessaniif ija keessan qofaan gargaaran isiniin jedhaa jira. Kan danda'u jechuudha gift adda addaa bittanii viidiyoo san jalaanu kennuufis ni dandeessanii jechuudha. Garuu immoo san caalaa kan isaanitti illee hamilee godhuuf kan isaan gammachiisu hawaasa biratti illee hedduu kan fudhatamummaa guddaa argisiisu viidiyoon tokko jaallatamummaa guddaa argate jedhamee kan inni ilaalamu laayikii isaatii fi akkasumallee view isaati jechuudha keessafuu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaafuu viidiyoo isaa akka gadi dhiifameen akka daawwatan abdiin qaba. Mucaan kun gaa qaxalee amma lafaa dhufaa jiru daawwattootaaf kabajamtoota keenya hedduu kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu. Shantoleettii jedhee qabatee dhufe gaa maali shantoleettiin kun eenyuma faarsuuf deemamu amma garuu akka yaadaan beeksisa muuziqaa isarraa hangan hubadheetti jechuudha. Shantoleettii koo kan jedhu kuni yaani waan jaallatan tokko intala simboo qabeettii wayii waan faarsaa jirullee irratti fakkaata jechuudha. Hundaafuu yeroo dhufe ilaalla jechuudha daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan babbareedan isinii dhufaa jira. Chaanaala keenya subscribe godhaa filisi. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya viidiyoon asumarratti goolabamaa viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'a.